Oromiyaan biyya turte weerara Absiiniyaa dura humnaan cabde Itoophiyaan impaayera ammayyuu maqaa tolfatte malee inni kuni hiree murteeffannaa ummataatiin lafti Oromiyaan weerara Minilikeen dura Oromoon irra jiraachaa ture harka Oromoo seenee Oromoon biyya yoo ta'edha biyya Oromiyaan nuti bilisoomne ka jennu Oromiyaan biyya mataa ishee dandeessetti yoo deebitedha humnaan cabde humnaan gabroomfamte inni kuni karaa nagaas haa ta'u karaa humnaa akka haalli dirqisiisetti lafti Oromoon weerara Absiiniyaa dura irra jiraachaa ture biyyi isaa sirni siyaasaa isaa sirni bulchiinsa isaa daangaan isaa kabajamee kan Oromoo ta'e Oromoon mootummaa dhaabbatedha. Waraanni Ingilizii baay'eensaa nama Hindiiti jeneraalonni isaanii. Gaafa isheen Hindiin koloneeffatte gaafa isheen addunyaa koloneeffattee jirtu. Sigalee Hindi ka Ingilizii warri Hindi garuu Ingilizii eessa akka isheen jirtu yuun beekan. Warri Xaaliyaan bara Eertiraa bitanii waraanota qondaalota waraanaa hedduu lola kaaba Afrikaa irratti hirmaachisaniiru. Eertiraan kan Xaaliyaanii uummata Eertiraa garuu Xaaliyaan eessa akka isheen jirtu yuun beekan. Sigalee kanaaf Oromiyaan kan Absiiniyaati. Garba Absiiniyaati. Sigalee Oromoon garuu Absiiniyaa keessaa baala muka bunaa tokko illee hin qabu. Mee asirratti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan hin qabsaa'aa jedhee biyya keessatti galeetu kan inni jiru. Biyya keessatti gaafa galu filannoo irratti hirmaachuun kallattiin ittiin qabsaa'u keessaa isa tokkodha. Filannoo irratti hirmaatee yoo injifate Oromiyaa kutuuf immoo Itoophiyaa kana bulchuuf adda bilisummaa Oromoo. Oromiyaa gara bilisummaatti geessuuf hiree murteeffannaadhaan karaa nagaa sila sitti meera. Karaa nagaa yoo ta'e hiree murteeffannaa uummataa riferendamiitu gaggeeffama. Itoophiyaa bulchuuf otoo hin ta'in bilisummaa Oromoo faasiliteet gochuuf karaa nagaa caffee ABO'n caffee ijaarrate Oromiyaa keessatti caffeen suni hiree murteeffannaa uummata Oromoo faasiliteet godha. Akka seerri biyya kanaa eeyyamutti. Heerri biyya kanaa ni eeyyama bara. Biyyi kun hanga bilisummaatti uummati tokko hanga bilisummaatti mirga qabaa hidheetee eeyyama. Akka sanatti faasiliteet gochuuf malee mootummaa Itoophiyaa ta'uuf miti. Toleme haasaawwan keessan keessaa yeroo hedduudhaan kan hin dhagahu yeroo isin haasaa taasistanii dhimma tuulamaa lafa isin ittiin dubbanne hin jiru. Keessattuu erga biyyatti galtanii buqqeensa tuulamaatii fi waa'ee kamiseellee ni dubbattu. Mee maaliif ijoo dubbii keessanii godhattu yeroo hedduu dhimma tuulamaaf dhimma kamisee? Sababa lamadha. Tokko an akka uummata tuulamaa irratti lafa isaarraa buqqa'ee hin jiru. Akka uummata tuulamaatti ka buqqa'ee hin jiru. Lafti amma irra jirru kuni Finfinneen kuni lafa warra tuulamaati. Adaamaan ka tuulamaati. Naannoo Finfinnee kana warri jiran amma babal'achaa jiranii Oromiyaa magaala Oromiyaa adda jedhamanii jiran kuni lafa tuulamaati Oromootu irraa buqqa'e. Namni achii buqqa'e sun eessa jira? Nyaatee haa buluu, dhugee haa buluu, haa baratu, hin baratiin hafee lubbuudhaanuu jira eenyu beeka? Eessa jira namni kun? Kuni waggaa 100 walitti aansee deeme jechuudha. Qabeenyi immoo lafa caalu hin jiru. Lafti depreciation hin qabu beektaa? Qabeenyi lafa caalu hin jiru. Abbaan qabeenya guddaa hiyyoomeeti inni fagoodhaa dhufe irratti sooromee abbaan lafa sanaa bakka inni ga'e hin beekamu. Kanaaf Oromoon inni kaan hin miidhamne jechuu kootu hin ta'in tuulamni akka malee miidhame. Tuulamni lafa isaatti deebi'uu qaba. Qeessaatti deebi'uu qaba. Lafti sharaateen irra jiru kuni ka eenyu akka ta'e warri tuulamaa beeku. Lafti giyoon irra jiru kuni lafa eenyu akka ta'e warri tuulamaa beeku. Yoo namichi gaafa si akaakayyuun hin jiru ta'e dhalli dhalaa jira. Lafa dhalumatu dhaala. Nagaa biyya kanaafis murteessaadha.
yoon dhugaan kun hin deebi'in nagaan biyya kana jiraachuu hin danda'u. Guddinni illee jiraachuu hin danda'u. Waan waggaa 3-4 dura dargaggeessi biyya kana gochaa ture argite miti. Waan dhugaa dhabeef. Dhugaa dhabee muufate. Kanaaf inni kaan hin miidhamne jechuutu hin ta'in tuulamni akka malee lafa isaarraa dhiibamee akka malee faca'e. Caffeen tuulamaa lafuma caffeen tuulamni tumetti deebi'a. Bakki amma irratti irreeffannaa jirru kuni of course wanni irraa fagoo miti maali giyoon irraa fagoo miti. Garuu namatu nuu murteesse ka dhimmisaa san ilaallatu kennaa nuu kenne. Caffeen tuulamaa bakka inni murteesse jira. Isatti immoo ni deebina. Wareegama fedhe gaafata, bara fedhe gaafata. Caffeen Oromoo waliigalaa ka murteesses, caffeen gosa addaa ka murteesses, hani horroo bulluqitu jira, odaa bisiltu jira, inni warri kaanis jiru miti, bakki irreeffannaas jiru. Warri caffee murteesse bilisummaa jechuun warra kana waliin. Tolega kan wallootti haada barruuti. Mee ijoo dubbii kan isin godhattaniif walloo akkuma sila isin gaafadde maalirraa ka'eetu hawaasni kun immoo amma maalirra jiraatanii quba qabdu? Walloo waggaa 700-800 ol Absiiniyaa wajjii walloole. Qofaasaa akkasitti xiqqaachaa dhufe warri himanuu warri iluu booranni walloo Amaara ta'e amma. Godina tokkotu hambaan hafe. Warri sun Amaara akka ta'ani namni Amaara waan ta'e miti. Ni jijjiirame. Akkuma jirutti jijjiirame. Gaafa Atsee Yohaannis Matammaatti warra Arabaa lolu ilmaan walloo warra Arabaa sana waliin Yohaannis lolan baay'eedha. Lakkoofsaan guddaa jechuudha. Maaliif yoo kiristaanan taatu ta'e biyya kee gadhiisi. Naa gadhiisi jedhanii lachuu murteessan Minilikis Yohaannisis. Sababa kanatti baddaansaa kiristaana ta'e Amaara ta'e jechuudha Oromoo dhuunti. Amma Amaara jalatti bula. Isa hafe kanatu isaan gube. Uummata xiqqaa tafe, godinaa takka tafe, godina Kamisee, Ona Torba. Ona kana tafe. Inni kuni maqaa Oromootiin as maaliif jiraata ga jedhu yeroo baay'ee irratti duula. Akka dhuunfaatti maal gochuu dandeessu? Qabsaa adda bilisummaa Oromooti uummata biratti dhageettii qabdu maal gochuu dandeessu walloodha? Nuti hojiin keenya uummata dammaqsuu, uummata ijaaruu akka wal bira dhaabbatu gochuudha. Kun immoo akka dhuunfaatti miti, akka jaarmiyaattidha. Kan inni akka dhuunfaatti hojjedhu hin jiru. Dirqama hunda dhaabarraa fudhadheen hojjedha. Dirqama koo immoo ba'uu dhagaa. Hojii